Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin turu an Itichaa Guddataati. Yuunivarsiitii Adigiraatitti muummee baayooteekinooloojii waggaa tokkoffaa barachaa kan ture barataa Shumii Lammaa lubbuun isaa darbuudhaan guyyaa har'aa bakka dhaloota isaa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadheetti sirni awwaalcha isaa raawwatamuun himame. Reeffi isaa humnoota waraanaan harmee isaa qoraan gurgurtee guddifattee abdiidhaan eeggachaa turteef haa dhufu malee akkaataa lubbuun mucaa isaanii itti darbee wallaaluun isaanii immoo hibboo deebii dhabe ta'us harmeen Shumii OMN'tti himaniiru. Barataa Shumii Lammaa dargaggeessa waggaa 25 yommuu ta'u kan inni dhalates harmee isaa Aadde Bashaaduu Tafarii fi abbaa isaa obbo Lammaa Baqqalaa irraa ganda baadiyaa naannoo magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhiitti dhalate akka guddatedha. Seenaan jireenya isaa odeeffannee kan agarsiisu. Barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa achuma naannoo dhaloota isaatti barachuun carraa barnoota olaanoof gara yuunivarsiitii Adigiraat deeme. Muummee baayooteekinooloojii barachaa osoo jiru maaliin lubbuun isaa akka darbe beekamuu baatus reeffi isaa humnoota waraana wayyaaneen marfamee gara mana maatii isaatti akka dhufe jiraattonni naannoo kana sirna awwaalcha isaarratti argamanii OMN'tti himaniiru. Tarii dhimma ajjeefamuu barataa Shumii kana gaafachuuf harmee isaa Aadde Bashaaduu bilbilaan quunnamnee turre. Isaanis akkaataa itti mucaa isaanii guddisanii fi akkamitti reeffi mucaa isaanii akka isaanitti ergame yommuu dubbatan. Naguma akka galaanaa guduufanitti maalan godha silaa mucaa koo salaatii fayyaa ergeetan waggaa 12 tamarsiiseetan amma kifilii shanaffaa Tigraay deemee waatee too salaatii isaanaa salatanii mi'a fudhatee deeme dumbulloon naan jalle ilmoo koo dhabeeka mangistii waan naa godhu kaasabteeka mangistiin danda'ee naa qabinaa laalaatin isaa hoomtuun jiru inni mormaa gadi billitamee poolisoonni fiddee dhuftirree naa attaallaltee akka nama kalaatii guutuudhaa fiddee dhufe naa attaallalanii na biraa deemanii egaa narraa fagaatanii biyya asii deemanii amma reeffa buqqistanii ilaalina homaas hin xaqqamuudha inni natti dhaama garaana nyaattee kan buqqisee qaabudittiidha haati dhalte amma hoom buqqisee ilaaluu akalaatni isaa hoomtiin jiru jaakoo marammareetan jammaraa duraa hoom biyya achi marammareetan oloppilaan erga inni sitreenaan qabne oloppilaan yaabbatiin deemu biyya sadaffaa kanum kanaa fidanii dhufan nagaa lamma foodan akka hin tuksotee qabe ashitaa hin argine waan isaan tuqamu biyyi sun jaakoo talaffalee nagal. Dargaggoon sirna awwaalcha isaarratti qooda fudhate maaliin akka barataan kun ajjeefame beekuu irratti humnoonni waraanaa kun akka hin gaafanne dhorkuu bira darbanii reeffi barataa kun akka sanduuqa keessaa hin baanes humnoonni kunneen daangessaa akka turan dubbateera. Harmeen isaa mucaa kana rakkinaan akka guddisanis dargaggoon kun dabaluun OMN'tti himee jira. Haadha baala fi qoraan cabsiteetiin guddiftee asiin geesse mana ormaa fa'aa taa'ee baratee maatiin nama sadii maali amma guyyaa bakka wallaalaniitiin kan kumatti jijjiiranii hafan maatiin haadha dabalatee jiru obboleewwan. Egaa ijoollee hiriyoota isaa maaliin akka ajjeefame haala kamirraa akka lubbuun isaa darbe gaafachuuf carraan arganne isin warri naannoo jirtanii dargaggoonni. Carraan arganne nuti achi ijoolleen karaa feesbuukatiin waan ta'e dubbatan jedhan nageenye konkolaataan fiddee akka gaafatamtu yoo seerri biyya san jiraatan isatti dandeettii mirga dubbachuu hin qabnu jedhanii ijoolleen achiidhaan fadhaana jedhanii san agarra nuti halkan kana waan beekaniif halkan fidanii dhufan isaanii halkan kana namti qabbeeffate jiru jecha namni kan ilaale jiru gaafachuu hin dandeessu namni wayii odeeffannoo kennu gaafa jalqabu jedhanii ijoolleen bira jiranii poolisoonni wajjin bira lolanii namicha fuula dhoowwannaa namni qorra keessan bulee danda'een dubbaddoodheeti sodaatee dhiisee jedhanii waan baay'ee dubbachuudha gaafa gannu sodaa namicha wajjin keessan tokko bira namni dubbachuu barbaadechiisii jiru sodaachisanii akka hin haasofne godhanii jedhama konkolaataa muratiin dhufeedha. Dhukkubbiis ta'e dhibee mucaa isaanii mudate ni beekuu jennee harmee Shumii irra deebi'uun gaafannee turre. Barataa Shumiin waan isa mudate harmee isaaf illee osoo hin qoodin addunyaa kanarraa darbuun immoo harmee isaa abdii koo egeree jedhanii rakkina jabaa keessa darbuudhaan guddisanii barsiifachaa jiran keessatti gaaffii deebii dhabee fi hibboo furmaata hin arganne ta'us sagalee baay'ee garaa nama nyaatuun harmeen isaa akkasiin dubbatu.
mangistiin odoo naa gaafate aliyyeetti irraaki xarateetanii mucaa kana guddise kan biyyi beeku odoo warra jiraate mangistii isaa ta'uu hidii har'a mirgi isaa mul'ate kan nasin qocca'u xixinnoo kalaatii isaatiifi kafanni isaa biyya kan bichaatti tassanna qoccaa wanni biraanan qocca'u ilmoo kaleetan qaayinan guddi ormi qotee gal irraaki birgeetti hareetan mucaa kana guddisee kanaan ga'ee har'a karaatti naalaa deebisa mangistiin odoo demii isaa naa gaafa ana ximiin qabu ximii kiyyaannan gaafadha jedhu mucaan kun karaa mangistii qinteen yoo mangistiin kana dhagee waatee naa gaafatee jedha amma ximii kiyyaa gara mangistii isaa taasee. Armee baay'ee nama gaddisiisa wanni mudate kuni tarii mucaan keessan isinii bilbileera yeroo dhiyootti bilbilaa wal quunnamtaniif. Sammata guddaas warra firaatitti bilbilee hojii duree warra firaatitti bilbilee nagumaa aduu 28 yoon nufuu dadhabe aduu 29 namni saree obboleessetti jawwal ani immoo du'asaa aduu roobii sa'aatii 7 gaddaattan nagee dhibamee isaan nagee mataa hin dhukkubaan nagee. Akkamitti namichi mataa hin dhukkubu akkamitti wanni tokko odoon isaami akkamii jeechanii waatanii waan isaan tuqanii akkamii jeechanii too kan hunda naa fidan hin beeku ani mangistiin odoo naa gaafateen jedha amma qinii kiyyaatti milma mangistiiti amaalchisee kan mangistiin achiin naa ga'e amma kan mangistii irran godha kaadamii isaa akkanni naa baasu yeroo tassila. Isin dhukkubsachuusaa waan dhageessaniittan qabdu moo akkasumaan otoo dhukkubsachuusaa quban qabaatiini kan isaan reeffa manatti isinii fidani? Omaan nageenyeen dhukkuban jenne dadhabe mucaa keessii fillee dhufne naan jedhan malee hin dhukkubaa akkatti xabalaanoo kana kimiidhanna naan hin jenne mucaan kee dadhabee jira amma kaanee reeffa siiftinnaa aduu kamisaatti barii aduu saasa galbabdaaf illee dhimmaa xaafootti eeggadhuu naan jedhan lakki xaafoo motii obboleettiin abbaatu wal sandaafan jetti sandaafatti naafi dhaadhota sandaafatti eeggadhee aduu kamisaa saasa gali naafidanii dhufan barii keessa hidhadhee kan gale kaa naan midhagee dhufe. Gaafattaniittu mucaan koo maaliin ajjeefame maaliin lubbuunsaa darbettanii gaafattaniittu moo akkasumaani kan isin reeffa fudhattanii irraa adda baatanii? Amma kalaatiin isaa akkamitti akkana ta'uu danda'a dhibeen akkamitti qabdee bakka akkana godhanii marmaraa san odoo waganni hin farramne odoo dawwalanii mucaan kee waan akkana kan gaggabdoo qabaa akinii keessifne marmaraa tokko keessifnaa jedhanii odoo nan gaafatin akkamitti kana godhuu danda'anidha. Dadhabee naan jedhan malee hin dhukkubaa makaanuun dhukkuba naan jedhanii natti minne dadhabee siifillee dhufnaa naan jedhan dadhabee jechuun kaa du'e jechuudha kaa obbaanan isan daafamuu ta'een koo mardoodha natun duuba dhufanii himanii abraarraanii too natun nagahin malee. Mucaan keessan kun maaliin lubbuunsaa akka darbe homaa tokkollee waan beektan hin qabdanii jechuudha isin? Homaan beeku makalaatii isaa talattalanii naa fidan malee biqiltuudhaan du'e ni yookaan bakka rafutti waan tokko ta'e naan hin jennu dhaqqabaddu siifinnee dhufnee mucaan kee dadhabee naan jedhan malee waan tokko naan hin jennu. Jajjabaadhaa gaa Waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu. Haalan godha silaa. Duula qindaa'aa poolisoonni humna addaa ajjeechaa uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiran ilaalchisee mormiin ka'uu mala sodaa jedhuun loltoonni agaazii barattoota magaalaa Amboo doorsisaa ooluun himame. Kana malees abbootiin qabeenyaa fi konkolaachiftoonni bajaajii magaalittii keessaa qabamanii hidhamaatti jiru. Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Barataan magaalaa Amboo irraa dubbifne tokko akka nuuf himetti magaalaa isaanii keessatti guyyaan har'aa xumuraa qormaataa simisteera duraa ture. Barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa fi sadarkaa tokkoffaa qormaataa fudhataa osoo jiranii loltoonni agaazii mooraa manneen barumsaa marsuun doorsisaa oolan. Sababnis wayita ammaa duula qindaa'aa poolisoonni naannoo Ogaadeen uummata Oromoo irratti banan ilaalchisuun mormiin geggeeffamuu mala shakkii jedhuun akka ta'e ni dubbata. Qormaata kan xumuraa simisteeraa guyyaa har'aa xumurama ture akka magaalaa Ambootti elementariinis haayiskuuliinis kanaaf waliigalatti sodaa guddaan waan tureef hanga agaazii mana barumsaa hunda keessatti ramadamanii achi kan ijoollee doorsisaa oolan. Akka inni jedhutti loltoonni heddumminaan mooraa manneen barumsaa marsuun barattoota goolaa haa oolan malee mormiin jedhame hin turre. Kaayyoon loltoota kanaa reebicha hidhaa fi ukkaamsaa waan ta'eef sababa hin jirre uumanii barattoota kana miidhuuf yaadanii turan jedha barataan kun. Haa ta'u malee barattoonnis dursanii shiraa fi badii loltoonni kunniin deemaniif waan beekaniif qormaata isaanii dhiisuu hin barbaanne. Wayita doorsisaa fi sodaachisaan isaan irratti xiyyeeffatamaa olitti barattoonni hundi yaada tokkoon walii galuun karaa nagaan qormaaticha fudhataniiru jedha. Akkasumas wayita sanitti mooraan isaanii loltootaan waan marfameef qormaatuma isaanii qalbii guutuun fudhachuun haalaan rakkisaa ture jedha. Haa ta'utti guyyaa har'aa barattoonni mormii geggeessuu dhabuun badii loltoonni kun deemaniin harkatti fashaleesseera.
Sababni isaa waa'eedhuma mormii wanta dhageessan shakkii waan qabaniif jechuudha. Mormallee kan xumuramu har'a torbee kana guutuu kennamaa ture waan ta'eef xumura kanarratti mormii kaasuun oolu sababa jedhamurraa kan ta'e waan kana afaan ol qabateedhu. Kan isaanillee shakkii guddaa sagalanii baay'ee sodaatanii barattoota illee lolisaa turan. Kana qofatti immoo otoo hin taane naannoo Seenaas kan naannoo Harargee kanarratti ajjeechaa uummata keenya irratti godhamaa jiru isaanis uummanni hundi wanta goraa qabu. Kanaaf barattoonni illee mormii kana dhageessu shakkii jedhamu waan ta'eef jira. Kana qofatti immoo otoo hin taane barnootuma barattoonni haalaan kabaratanii xumuran fedhan qaban hundi kan afaan ol qabate barattoonni illee seeraan tasgabbaa'anii ta'anii miti har'a kan xumuran maaliif yaadaan gara alaa dhaggeeffachaa turanii maaliif yeroo keessarratti jalqaba irraa kaasee magaalaa keessa illee baay'ee dhumsa guddaatu ture hamma hagaaziin billaa keessa barattoota kana to'achiisuudha. Kanaaf tasgabbiin hin turre barattoonni illee seeraan waan xumuranii ba'anii sodaadhuma of keessaa deeman jiru saree barattoota of keessaa qabuudhaaf dhufanii dhabatu jedhanii shakkii guddaa keessaa wallalanii. Kun kanaan osoo jiru achuma magaalaa Ambootti loltoonni agaazii abbootii qabeenyaa fi konkolaachiftoota bajaajii qabanii hidhaa jiraachuu barataan kun nutti himee jira. Garuu namoonni hedduun hidhamaan jiran shufeerota qofa otoo hin taane hedduudha magaalaan Ambootti kan qabame abbootii qabeenyaarraa kaasee guyyaa guyyaadhaan namni qabame hin jiru. Aanaalee godina Shawaa Lixaa keessatti mootummaan wayyaanee yaaddoo nageenyaa guddaa keessa galuudhaan milishoota hedduu leenjisaa jiraachuun himame. Warreen milishoota leenjii kana fudhachuu didan harkaa immoo meeshaa waraanaa hiikkachiisaa jiraachuunis beekamee jira. Jiraataan godina Shawaa Lixaa irraa dubbisne akka OMN himanitti haalli Oromiyaa keessa jiru mootummaa wayyaanee daran yaaddessuu irraa kan ka'e milishoota aanaalee garaagaraa godinicha keessa jiraatan walitti qabuudhaan leenjisaa jiraachuu dubbatanii. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abuunaa Gindabaratii fi aanaa Jalduu akkasumas naannoo sana kan jiran aanolee akka Cobii naannoo sana naannoo gara Meettaa jedhamanitti laatamaa jira. Kunis kan laatamaa jiru qonnaan bultoota naannoo sana hidhattoota ta'aniidhaan meeshaa waraanaa of harkaa qaban jechuudha. Kunis namoonni meeshaa waraanaa of harkaa qaban mootummaan itti hidhee leenjii hidhatummaa isaanii yookaan ammoo leenjii milisummaa isaanii akka leenji'aniif mootummaan karaa qaamota gaggeessitoota OPDO gandoota sanaa fi aanota san bulchaniin kan inni kennisiise. Lakkoofsi milishoota leenjii kana didanii baay'achuun isaanii immoo mootummaa wayyaanee dhiphisaatti jiraatus warreen leenjii kana didan irraa meeshaa hidhannoo isaanii hiikkachiisuun aanaalee godinichaa keessatti bal'inaan mudachaatti kan jiru ta'ullee namni kun eeraniiru. Warri kaan akka leenjii hin barbaannedha kan isaan dubbatan kunis mootummaa kana akka hin bitamnedha kan inni ibsu. Hin bitamnu hin leenjinu yoo barbaadan meeshaa isaanii haa fudhatan malee waan jedhamuudha kan isaan dubbataa turan irra caalaan namootaa. Inni kaan ammoo gara biraatiin ammoo yoo namni hidhataan kamiyyuu leenjii kan hin barbaanne ta'e meeshaa waraanaa inni baatee jiru akka irraa fuudhamudha kan inni dhaga'ee qabatamaadhaan namoota achi meeshaan waraanaa harkaa fuudhanillee ofii kooti argeera fira koo jechuudha. Kanaaf egaa namoota aanaa Jalduu Gindabara Kaachii fi Meettaa akkasumallee Cobii naannoo jedhamutti meeshaa waraanaa irraa guuraa turaniiru. Ammas immoo kan hafe immoo galmeessisaa jedhanii galmeessisiisanii akka isaan leenjii fudhatan gochaa jiru. Aanaalee godina Shawaa Lixaa keessatti lakkoofsi basaastota mootummaa wayyaanee garmalee baay'achaatti jiraatus uummanni naannoo kanaa icciitii warraaqsa isaanii eeggachuun immoo mootummaa wayyaanee kanaaf yaaddoo fi qormaata biroo ta'ee fi akka jirudha. Mootummaan kun leenjii milishoota kanneeniif kennuudhaan uummata kan callisiisu itti fakkaachuu ni malata. Haa ta'uutii garuu manneen ilmaan Oromoo hunda keessa gaddi galuudhaan godaannisaa fi eelaa Oromummaa guddaadhaan waan guutee jiruuf uummatichi tasumaa sadarkaa callisuu hin dandeenyerra ga'ee jira. Kun immoo bilisummaan argamu malee furmaanni biroon hin jiru jechuunis dubbataniiru. Qophaanii uummatuma achi keessaa yoo leenjisee gaditti dhiise tarii uummata kana sodaachisee bulchachuu nan danda'a jedhee waan yaadu wayii fakkaata. Sababiin isaas odeessituu bakka hundumaa mijeeffatee jira mootummaan kun. Inni kan biraa ammoo magaalota biroo keessatti yoo ilaalle magaalaa Burraayyuutti, magaalaa Minciitti illee yoo ilaalle, Jalduutti illee yoo ilaalle beeksisoota garaa garaatu maxxanfamanii jiru. Kun dargaggoota adda waraanaa akka deemaniif yookaan ammoo hojii akkasiitiif leenjisuu akka barbaadu.
barbaadan beeksisa maxxansanii jiru. Magaalaa Burraayyuu keessatti anilee ija kiyyaan argeetiin jira. Waan baay'eetu jira. Kanaaf egaa lamman isaattuu bakka buutee itti fayyadamuuf natti fakkaata. Haa ta'uuti garuu irra caalaan isaa kan isaan itti fayyadamuu barbaadani bakka humni waraanaa hanqinni jirutti humna waraanaa xinnoo itti erguudhaan isaan kana wal qabsiisanii doorsiisanii bulchuuf natti fakkaata jedheen yaada. Godinuma kana aanaa Adaa Bargaa magaalaa Muugar keessatti reebichaa fi hidhaan qeerroo irratti bal'inaan fuullefatee kan jiru ta'uu maddeen keenya OMN'tti himani. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Jiraataan godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa magaalaa Muugar irraa dubbisne akka OMN'f himanitti mootummaan wayyaanee raafama guddaa keessa galuudhaan yeroo darbe ayyaana cuuphaa irratti dargaggoota 4 magaalaa kanarraa hidhuun mana hidhaa keessatti sarbaminsa guddaa irratti geessaa jiraachuu dubbatanii. Dargaggoota kanneen hidhuu waliin wal qabatee dhiibbaawwan jajjaboon jiraattotaa fi maatii qeerroowwan naannoo kanneen irratti raawwatamaa jiranillee daran hammaachuus namni kun himaniiru. Sababii ayyaana cuubbatiin wal qabatee torbee darbe ayyaana cuubbaa akka ture isinis hin beektu hubattu. Sababii saniin wal qabatee qeerroo Qananiisaa Dinquu kan jedhamu qaban jechuudha. Qeerroo arfan halkan sa'aatii sadeetitti sanii dura qaban san isaan dararaati namoota fa'aa baasaa jedhanii elektirikii fa'aatti sakkaanii raawwatanii itti baasaa jedhanii raawwatanii kanarraan wal qabatee immoo haala lama isaan keessa jiran haala sirrii miti jechuudha. Maatiin halkan seenanii raawwatanii maatii doorsisanii yookaan sinuma ajjeesnaa yookaan ijoollee fedhaa isaanii jiru jechuudha amma sadarkaa kanatti. Mootummaan wayyaanee maaliif gochoota garaa jabeenyummaa akkasii namoota nagaa irratti raawwataa jira jennee wayita jiraataa magaalaa Muugar kana gaafannus dirqamaan na jaalladhaa isinan bulcha jechuuf yoo ta'e malee uummanni bulchiinsa wayyaanee kana quufee jibbee jira jechuun dubbatu. Ribaa Baayisaa, Taaddasaa Gadaa, Taaddasaa Ayiluu, Faayisaa Borjaa jarreen kana jechuudha jarreen afaan qabaman sun. Mana hidhaa keessatti amma dararaa guddaatu irra gahaa jira. Uleedhaan sokutaa jiru elektirikii irratti sakkaaniitti himaadhaa jedhuun ijoolleedhaan. Qeerroowwan afanitti akka jiran himaadhaa jedhuun. Milishoota firree leenjii kennaa jiru. Leenjiin isaan kennanii qeerroo irrattii fi uummata irratti leenjisaa jiru jechuudha. Akkuma uummata irratti deebi'anii waraana taasisuudhaaf kan isaan leenjisaa jiranii. Isa immoo kan jalqabanii guyyaa deengadaati jechuudha gaafa roobii leenjiin kan jalqabame. Yeroo ammaa kana mootummaan wayyaanee milishoota leenjisuun uummata nagaa ganda keessa deemaa nuuf ukkaamsaa isa jedhu irratti xiyyeeffatee jiraatus mormii fi diddaa uummanni mootummaa wayyaanee irratti qabu kan duraanirra jabaatee akka jirudha. Dhimmi kun haala kanaan garamitti deemaa jira jettanii yaaddu jennee nama kana irra deebi'uun gaafanneerra. Isaanis gabrummaa xumuratti gochuun bilisummaa dhugoomsuun kaayyoo keenya waan ta'eef gonkumaa duubatti deebi'aa hin jirru. Wayyaanee fonqolchinu malee nageenyaa fi tasgabbii amansiisaa hin argannu jechuun dubbataniiru. Akka namni kun himanitti achuma aanaa Adaa Bargaa naannoo Hurufa Bargaa jedhamu keessatti milishoota leenji'aa jiran irratti konkolaataan warshaa Muugar balaa tasaa irratti geessuudhaan namoota 7 miidhaman keessa namni tokko lubbuun darbuu OMN'tti himaniiru. Kanaaf osuma leenji'aa jiranuu konkolaataadhaan yeroo deeman isaan keessa irree jechuudha. Ka hojii hawaasaa ta'uu waan isaan beeknu namni 7 madaa'e namni tokko du'e jechuudha. Dhuma deemaa jiranii uummata irratti irree akka isaan itti dhokaasa banan yeroo kaatan yeroo shaakaltii waa garaagaraa yeroo fudhatan konkolaataan tasattabee raawwatee isaan miidhe jechuudha. Hurufa Bargaa sanitti kan leenjisan dhuma leenjisaa jiranuu karaarratti yeroo ba'an osoo deemaa jiru makiina warshaa Muugar Pikaappii kan jedhamtu makiinaa xiqqoodhaa itti bu'ee raawwatee namoota 7 madeessee 7 isaanii isaanuma keessaa mana yaalaa galanii namni tokko immoo hin du'e jechuudha achi keessa. Maqaa isaa darree ammaan fudhannee jechuu barbaadeen. Mootummaa wayyaaneetiin babal'ifannaa lafaa fi duulli uummata Oromoo irratti xiyyeeffatamee jiru ammas gara Walloo aanaa Baateetti tarkaanfachuu jiraattonni OMN'tti himani. Aanaa Baatee Araddaa Burqaa jedhamu dabarsanii naannoo Affaar jala galchuuf mootummichi shira xaxaa akka jirus himame. Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Sirni cunqursaa humna qawweetiin biyyattii bulchaa jiru saboota dholootarraa ollummaa waliin qaban gidduutti wal dhibdee uumuuf jecha babal'ifannaa lafaa geggeessuu itti fufee jira. Ji'a darberraa jalqabee godinoota Harargee Bahaa, Baalee, Harargee Dhihaa, Booranaa fi Gujii irratti lola qindaa'aa geggeeffameen namoonni 160 ajjeefamuun beekamee jira. Ammas duula kana fakkaatu geggeessuuf gara Walloo aanaa Baateettis tarkaanfatee jira. Jiraataan aanaa Baatee tokko akka nuuf himanitti mootummaan wayyaanee uummata Oromoo fi saboota biroo wal dhabsiisuuf
dhabsiisuu erga jalqabee tureera. Gochaa kanatti kan hin milkoofne mootummaan kun ammas ijibbaata isa dhumaa uummata wal dhabsiisuuf jecha jala jalaan shira xaxaa akka jiru himan. Haaluma kanaan aanaa baatee magaalaa Burqaa jedhamtuu fi naannawa san uummata Oromoo harkaa baasee naannoo Affaar jala galchuuf gara dabballoota isaatiin irratti hojjetaara jedhan. Yoo sana gartee lolatti jidduu mataa ture warri amantiidhaa iddoo bu'anii dhimma sana gartee karaa maanguddummaatti akka taasifamee ture. Amma immoo dhiyeenya kan deebisanii lafa qabiyyeen ishee gartee zoonii saba Oromoo kana jala jirtu takka magaalaatti Burqaa jedhamtu takka kan Affaariitti jedhanii murtii kana dabalatanii gartee. Kana malees araddaaleen birootis karoora kana jala seenuu jiraataan aanaa baatee kun ni dubbatu. Mootummaan Affaariitti eeganaan booda misoomuu dandeessi. Kana dura Israa'elee maal hin qabdu lakkuma gartee saambii waraanaa qofa turte amma kan naannoo Affaariitti jedhanii irraa fe'anii misoomuu dandeessi. Lafi baadiyyaa naannoo sanillee kan mootummaa naannoo Affaarii jedhanii odeessanii gartee kan bitaa tonteen naannoo baay'ee gatinni kun gartee qallaqaa lafa jedhamu gartee kan qaallu uummata naannoo Affaariitti fayyadama. Karaa immoo kaabaa warra bakkoo keessatti kan bahutu jira mi'aa jedhaman bifa mi'aa san irratti illee akkasuma lafa sabii Oromoo harkaa qabu sanii sabaaf amma irratti dalagu jira waan akkana kanatti naannoo kanatti. Namni kun akka dubbatanitti kanaan duras wal dhibdee daangaa lamaan irratti ture ilaalchisee saboonni kun karaa jaarsummaatiin waliif furanii turan. Waliigaltee uummataatti kan hin amanne sirni cunqursaa kun akka wal dhibdeen sun daran babal'atu qaawwa itti barbaadaa jira. Lafti naannawa Burqaa jedhamtu kan wal falmisiisaan irratti dhalataa jiru sun aanaa baatee irraa kiiloomeetira 12 gara kaaba bahaatti tan argamtudha. Qabiyyeen lafa sanii dhalootumarraa kaastee tan Oromoo turte jedhan. Saboonni Affaaris ollaa magaalaa Burqaa saniin wal daangessan. Lafti kun uummata Oromoo harkaa baatee saboota biroof kan kennamtu yoo taate nagaaf tasgabbiin dhabamuu akkan oolles yaaddoo qaban ibsan. Kun ta'e jennaan agartee lafin amma sihimu kun Burqaa hin jedhamu sunii fi gara irraatiin immoo lafi naannoo Amaaraa jedhamtu yoo sihimu kiiloo 20. Kiiloo 20 sun agartee warri Amaaraa gad dhiibaa warri Affaar jalaa ol dhiibaa kiiloo 20 sana jidduu bahan jennaan zoonumtee immoo Oromoo har'a jedhamtu sun jirtu jechuun naannoo kanatti saba Oromoo buqqisuudha agartee hojimaatee amma naannoo kanatti hojjetamu nama agarsiisa. Erga guutummaa Oromiyaatti mormiin geggeeffame kaasee shirri mootummaan kun xaxaa jiru saboota ollaa jidduu seenuudhaan wal dhabsiisuudha. Kunis mormii geggeeffamaa jirutti gufuu ta'uuf jecha kan qabiyyee dachee uummata Oromoo muree saboota birootiif kennaa jiru. Qabiyyee lafa Oromoo tan taate tana fuudhee saboota birootiif kennuuf karoorfachuun mootummicha dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasuudha jedhan. Akkasumas turtii aangoo isaa dheereffachuuf jecha saboota dhaloota irraa waliin jiran wal dhabsiisuu erga hojii taasifatee ture jira. Shirri isaa kun itti barameera kan jedhan namni kun sababa kanaaf saboonni biyyattii akkuma dhaloota isaanii wal danda'anii jiraachuu qabu. Dhumarrattis uummattoonni biyyattii martii shira mootummaa kana ofirraa qolachuudhaan nagaa fi tasgabbii naannoo isaanii eeguu akka qabanis dhaamsa dabarfatanii jiru. Akka nama naannoo sanitti waan jechuu barbaadu akka gaazee namni illee hubatu. Namni baay'een waan kana hubatu ta'e ati lama naannoo san qubatan inni kun dhimma wal qabsiisaa akka ta'e irraa hubatanii gartee karoom dur itti waliin bu'aa turatanii lafa ofii gargar itti baafachaa turatanii iddoo adda baafatanii hin jedha gartee. Mootummaan tokkorraa isaanii tokko kennee wal dhabsiisuu waan beekamaa ta'eef kanarraa sabii naannoo Affaariitti agartee yoo hubatee hin jedha. Sabii Oromoos taanaan immoo karuma nagayaatiin lafa isaa kan kabachiifachuu moktoreen jedha haadhaan dur beekumsa. Mootummaan TPLF ji'a darbarraa jalqabee daangaa godinaalee Oromiyaa irratti poolisoota humna addaa bobbaasuun ajjeechaa raawwachuu isaa gabaasaa jirra. Haaluma wal fakkaatuun rakkoo kana dhaqqabsiisuuf jecha gara Walloo aanaa baatee irratti xiyyeeffachuun himamaa jira. Dhaabbanni mirga namoomaa yakki waraanaa baatii ja'an dura loltoota Itoophiyaa biyya Somaaliyaa keessatti argamaniin raawwatame qoratamee tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamu gaafate. Loltoonni Itoophiyaa tarkaanfii adoolessa darbe mana nama dhuunfaa irratti fudhataniin namoota 14 ajjeesuun beekameera. Yuuningidaa gabaasa qaba. Dhaabbanni mirga namoomaa ajjeechaa seeraan alaa loltoonni Itoophiyaa Somaaliyaa jiran baatii ja'an dura lammiilee nagaa irratti raawwatan ilaalchisuun humni nagaa eegsisuu gamtaa Afrikaa Somaaliyaa jiru AMISOM bu'aa qorannoo yakka raawwatame akka ifa taasisuuf gaafateera. Loltoonni Itoophiyaa adoolessa 17 bara 2016 kibba dhiyaa Somaaliyaa bakka Waardenel jedhamuun beekamtutti dhukaasa lammiilee nagaa irratti bananiin namoota 14 ajjeesaniiru. Akka namoonni argan ragaa ba'anitti mana loltoonni Itoophiyaa dhukaasa irratti banan sana keessa jiraattota naannoo walitti qabaman nama dhibame wal dhaannatantu ture. Gocha sanaan maanguddoota dabalatee abbootiin amantaa fi namoonni biroon du'aniiru. Battalaa taateen sun raawwatetti AMISOM ibsa baaseen gochichi lammiilee nagaa miidhuuf kan raawwatame osoo hin taane waraana Alshabaab waliin taasifamaa tureen wal qabatee kan mudatedha jedhee ture. Haa ta'u malee namoonni gochicha qaamaan argan Human Rights Watchiif akka himanitti bakka sanatti battala sanatti lolli Alshabaab waliin taasifames hin turre. Loltoonni Alshabaabis bakka sana hin jiranii turanii jedhan. Afrikaa
Afrikaatti qorataanii dhaabbata mirga namummaa Laateeshiyaa Baader dhimma kanarratti ibsa kennaniin gamtaan Afrikaas ta'e hooggantoonni loltoota Itoophiyaa loltoonni isaanii miira itti gaafatamummaa akka horatan taasisuu qabu jedhan. Gochaa miira itti gaafatamummaa hin qabneen loltoonni Itoophiyaa uummata nagaa irratti raawwatan kanaan jiraattota naannichaa miidhaan ga'e olaanaa ta'us ibsaniiru. Yakki raawwatame kun akkanumaan haguugamee nafu qaamoleen yakka kana keessatti qooda fudhatan hundumtus seeratti ni dhiyaatu jedhan. Jiraattota naannichaa sababa kanaan miidhamaniif beenyaan akka kaffalamuufis ni hojjenna jedhaniiru. Akka seerri addunyaa keessumaa waraanaan wal qabatu mul'isutti qaamoleen waraana keessatti qooda fudhatan uummata nagaaf of eeggannoo gochuuf dirqama qabu. Haleellaan uummata nagaa irratti raawwatamu kamiyyuu fudhatama hin qabu. Gochi loltoota Itoophiyaa kunis seerota kanneen kan cabsee fi yakka waraanaan himachiisuu kan danda'udha jedha Human Rights Watch. Gamtaan Afrikaa fi ogeeyyiin seeraa gama Itoophiyaatiin jiran dhimma kana gadi fageenyaan qoratanii qaamolee yakka kana raawwatan seeratti dhiyeessuuf dirqama qabu kan jedhe Human Rights Watch. Hanga ammaatti garuu tarkaanfiin fudhatame ifa waan hin taaneef dhimmichi xiyyeeffannoon ilaalamuu akka qabu gaafateera. Liigiin mirga namummaa gaanfa Afrikaas ibsa tibbana baaseen loltoonni Itoophiyaa biyya keessattis yakka waraanaa raawwataa jiraachuu isaanii ibsuun isaanii yaadatama. Hidhattoonni Alshabaab mooraa waraana Keeniyaa daangaa Somaaliyaa gama kibbaatti argamu irratti haleellaa raawwataniin namoota 50 ol ajjeesuun qabeenyaa waraanaa hedduu barbadeessuu isaanii BBC'n gabaase. Abdii Fiixee gabaasa BBC qindeessee jira. Al-Shabaab haleellaa kan dhaqqabsiisuun isaa kan himame har'a yoo ta'u Al-Qaayidaatti hidhata qaba kan jedhame dhaabbati shororkeessitootaa kun akka jedhutti haleellaa kanaan loltoota Keeniyaa 50 ol ajjeeseeraa konkolaattotaa fi meeshaalee waraanaa hedduus boja'eeraa jedha. Dubbi himaan humna waraanaa Keeniyaa garuu hidhattoota Al-Shabaab kana ofirraa deebifneerraa loltoota isaanii hanga tokkos ajjeefneerraa jechuun himata Al-Shabaabiin haalu. Al-Shabaab mooraa waraanaa Keeniyaa Somaaliyaa keessa jirtu irratti haleellaa dhaqqabsiisuun isaa kan duraa miti. Bara darbes mooraa waraanaa isaanii achuma Somaaliyaa magaalaa El Adee jedhamtu keessatti haleellaa dhaqqabsiisanii loltoota Keeniyaa 100 ajjeesnee jedhanii turanii. Lakkoofsa sanarratti mootummaan Keeniyaa garuu deebii hin laanne ture. Dubbi himaan ministirii humna waraanaa Keeniyaa ajjeechaa Al-Shabaab geessise jedhu kanarratti yaadan laanne. Leetanaal Koloneel Pool Jugunaa isaanirraa meeqa akka miidhame ibsuudhaaf baatanis waraanni isaanii loltoota Al-Shabaab hanga ta'e ajjeesuu isaa garuu ibsaniiru. Akka isaan jedhanitti loltooti Al-Shabaab kun konkolaataa irratti boombii hidhanii daangaa Keeniyaa irratti kan argamu mooraa waraanaa Keeniyaa Kolbiyyoo seenuuf yoo jedhan ture kan waraanni isaanii loltoota kanarratti tarkaanfii fudhate. Kantiibaan Kolbiyyoo Mohaammed Tohaaree haleellaa kana keessatti ajjeefamuu hin oolle oduun jiraachuus BBC'n gabaasee jira. Keeniyaan humna waraanaa Amisoom mootummoota gamtoomaniin deeggaramuu Al-Shabaab irratti duuluudhaaf Somaaliyaatti bobba'ee jiru keessaa yoo xiqqaate loltoota 3,600 qabdi. The Guardian gama isaatiin jiraattota waabeffachuun akka gabaasetti Al-Shabaab guutummaatti mooraa waraanaa Keeniyaa sana to'atee jira jedha. Haleellaa sanaan loltooti Keeniyaa ajjeefamuus dubbatu jiraattonni kun. Sheek Abdiyaasis Abu Musaab miseensi Al-Shabaab waa'ee haleellaa sanaa yoo ibsan jalqaba of wareegdota lamatu boombii konkolaataa irratti hidhame qabatanii mooraa sana seenan. Dhoohinsa sanaan boodammoo hidhattooti lafoo seenanii waraana Keeniyaa irratti haleellaa banani. Mooraa sana to'annee jirra loltooti Keeniyaa hangi tokko daggala naannoo sanatti argamu seenanii miliqanii jedhu madda oduu Rooyitaritti akka himanitti Sheek Abdiyaasis Abu Musaab. Aangaa'oti humna waraanaa Keeniyaa kun matuma dubbii dhugaarraa fagaateedhaa jedhu himata kana. Dhugaadha of wareegdoti konkolaataa lama qabatanii dhufanii mooraa keenya irratti haleellaa bananiiru. Haa ta'uti hanga ta'e tokko erga ajjeesnee booda ariinee baafnee jirraa jedhani. Akka isaan jedhanitti naannoon sun yeroo ammaa humna dabalataa lafoo fi humna qilleensaa Keeniyaan deebi'ee tasgabbaa'eera. Mooraan sunis guutummaatti akka to'annaa isaanii jala jiru dubbatu. Jiraattuun naannoo sanaa sodaarraa kan ka'e ijoollee ishee fudhattee gara magaalaa biraatti baqatte. Akka Rooyitaritti himtetti ammoo waraanni Keeniyaa gadi dhiisee ba'ee mooraan sun to'annaa isaan Al-Shabaab jala jiraa jetti. Lolli sun yoo xiqqaate sa'a tokko oliif otoo walirraa addaan hin citin geggeeffame. Yeroo ammaa xiyyaara waraanaatu samii keessa marsee gungumaatti jira. Ittaanee maaltu dhalata isa jedhu waan hin beekneef ijoollee koo fudhadheen baqadhee jetti. Tibbuma darbe kana magaalaa guddittii biyyattii Moogdishoo keessatti gareen Al-Shabaab kun haleellaa hoteela tokko irratti raawwateen miseensota mana marii biyyattii dabalatee namoota 28 ajjeesuunsaa ni yaadatama. Ayyeen daawwattoota keenyaa oduun irraaf qabannee dhiyaannee kanumaan gammaa ture. Oduu irraa dhiyeessuun kan isin waliin ture an Itichaa Guddataati. Sagantaalee OMN biroo waliin turtii gaarii.